بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا خبجم توتا في هرتف توتا كينيا أرانتنا إيست أركمتن جتشون كينيا نقول بكت أركمنو واجرا إكراتي إكراتي شونغا جتشا قدوارا أمة إسلام برتي نبي كينيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام غافا ربي كينيا قرآن إرتبوزو yeroo duraatiif wanni jeen ikraa jeen qaray jechuudha saniifuu dhaabbata ikraatti argamna ummanni islaamaa waa dubbachuu dura qaruutu isarraa eegama akkasumatti illee beekuutu isarraa eegama saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waajjirri ikraa onlaayinii yookiin kaan ammoo tamsaasa qilleensaatiin biyya alaatis yoo nu jiraatan biyya keessaas yoo nu jiraatan quraana rabbii yookiin kaan ammoo jecha rabbii isin barsiisuudhaaf qophii isaa xumuratee ammaasii hojjechaati jira saniifuu akkamitti gad dhaabbatee maalirra jira wajji laallaan afeerraa keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya saniifuu kar tokkoon deemina warreen ammoo konkolaataa afaa jirtan paarkiing gora nama hin dhayina saniifuu warreen mana keessa jirtan shaayii biduroo haati fiidiyoo kana daawwadha warreen isinitti qabbanaa'ee jiru kumbula firra haa akkasiin isin jaa horaa bulaa deebina nu faana turaan afeerraa keenya ikraan jecha guddaadha saniifuu ammallee ijoollee keenyaa fi nu hundinuu haa qaraanuu barnoonni ifaadha saniifuu yooni fi kan barnoota barattu taate ifaadha yooni fi barnoota hin qabaanne immoo akka nama dukkana keessatti dukkana ibseeti filannoon keenya ikraa ta'u nu faana turaan afeerraa keenya saniifuu manaajara ikraatii fi akkamitti ikraan gad dhaabbate kana hojii laallaa nu faana tura. Egaa assalaamu alaikum jenne baga nuu idanii maashaallah bareeddanii jirtan saniifuu duraan dursa maqaa kee nu ibsiiti akkasii isin jaa. إن شاء الله قلتهم هذا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله دوران درسودان مكانك يا أستاذ أكمل أحمدي محمد كمال اللي وجنمتها أوكي مقال على مقابلة ما شاء الله إن شاء الله نمني محمد كمال خنا عندن دوان تف أكمل غني أكمل أحمد خنافوغا بغانغا اندفتان بغانو دبستان غلطوما الفرداس نجن غلطوما اسنيس واحد دو جوچا جرتني مالي بنان علمنا ما كان احتمال مدالمو برنوتا علميدا علميچو لفيدوداتي وان بريدا جوچا جرتني كيستو ورين بيالا جرو مالف چرا جولي ساينلي قرآن برسيسو يكون كانمو اكا قرآن اتي برسيسن وان اركچان جرف gama onlaayiniitiin barsiisaa jirtanii ati manaajara ikraati mee ikraan kun maaliif gad dhaabbate fuuldurri isaa maali imaammanni isaa yookaan kaan ammoo kaayyoon isaatii fi ejjennoon isaa fuula duraafoo akkamitti garam deeme eessatti dhaabbata saniifuu akka nuumtu feena galatoomsi jenna. Okkee galatooma duraan dursee gaa osoo isin galatoomfannee gaaffii teessan deebisuutti hin jarjaru. ياسين أورو فاميلي دفتاني أستي ندبسو خسني فدو تكسن غلطهم فنا أكيسن واحد دليتن دعا جرا أرجعت الرلدا أكاسما أكيسن وهندرت تيجي فتان كاسما واحد ينرل أكيسن رت تيجي فتان دفتاني ندبسو خنا رواحد دو بره جزان كيسن جنة هاتو غلطهم ألفار داسن جنة خانتي عن سودانغا إقرأ الله إن أكما بكمو حواسني أمة مسلمة خسرتو حواسنا خنيا خانو رمو دايجو ركو دين إسابرتو دبوتين أكا أعدا يهودان دالف أكا أعدا يهودا ilmaan gartee hawaasa keenya hin dhaalleef sanaan bisuudha fi kaayyoon isaa wanni inni gad dhaabbateef inni xinteen jechuudha. Kafagoo jiru kadhaluu jiru. Kagartee duuba haalli isaa mijjannee fi haalli isaa mijjatus akka bakka jiru diin al-islaam isaa kan quraan isaa baratee rabbii isaa baree rasuula isaa baree shari'aa islaamaa tana guutumaan guututti akka inni baratuuf hedduu gargaaraa jiralleedha jechuudha. خيون ساجمتون أمته خنيا فيدو لا يجو ورا ركو ولا لدين تفرق تاجرو
bakka itti baratu hin qabne sheekha hin qabne yooni fi fedhinnaa qabu hedduutu jira. Haalli mijatiin san hunda gargaaruudhaaf Iqraa Online waan inni gad dhaabbateef. Maashaa Allah yaada bareeda kaastanii fakkeenyaaf namni irra hedduun maal jaa yooni fi madarasaa dhaqe malee yookaan kaan ammoo kallattiidhaan yooni fi dhaqe malee mana barnootaa quraana barachuun namatti ulfaataa jaa. Fakkeenyaaf online nama barsiisuun hangam takka namatti ulfaata yookaan kaan ammoo dhuguma akka namni joosan yoo madarasaa deete malee onlaayiniin barnoonni siif galamoo siif hin galu kanaas addanuu baasi. Yaa galatoomadha. Inuma barumsi onlaayinii teknoolojii kanaan wal qabatee jechuudha. Ulamaa'ii baay'eetu irratti illee hirmaataa ture. Ulamaa'in teenya namoota ni beekna jechuudha. Hawaasni keenya warri sooshaal miidiyaa irraa hordofu namoota baay'eetu jira. Kana keessa kun zuumiin barata. Kun imoon barataa kun waastaapiin barata. Iqraa Online ammoo waafsan hundarra fooyyesset madarasarrallee hatta Iqraa Online kana keessatti hifzinillee barachuu dandeessa. Maashaallah. Hifzinillee as online irratti hifzii godhuudhaaf illee si gargaara. Maaliif yeroonii fi dalagaa dhiisii nama garii madarasaan irraa fagoo garii dalagaatu biizii godha. Immoo yeroo inni boqonnaa qabu haalli bakki inni baratu cufaata. Guruppii seenee barachuu hin danda'u. Yeroo inni boqonnaa qabuu fi yeroo namni guruppiidhaa barsiisu adda adda. Iqraa Online ammoo rakkoo san hunda furu jira. Yeroo sa'a 24 kana keessatti yeroo si mijattee dhufte dawwaltee Iqraa Online irratti ustaazni taa'eetuma si eegaa qaamasi jalaa kaasee si barsiisu gartaa jechuudha. Rakkoo amma madarasatti deemtee baratuudhaaf baasii yookaan ifuu yeroo si fudhate deemtee dhaquu taakka lammaffaa yookaan yoo makiin konkolaataa qabaate keetiin dhayitaa yookaan deem ijoollee ergitullee rakkoo hedduu ijoollee irraa sodaatta. Sanan damma furmaata teeffama kun makiina ijoollee xiyya dhayaa eenyu ijoollee xiyya madarasa naageessa eenyu achi naagalchaa waan jaamasi yaaddessu jechuudha. Teessee barataa jechuudha. Reedduu gaa namni akka itti barsiisu guruppiin gamtaadhaan ta'eeti yeroo sanitti guruppiin yommuu barattu yeroo siif kennamtuuf sitti dheerataa jechuudha. Namni guruppiin gisee baratu tiimiin gisee baratu isin ammoo hubatti nama tokkoof hubatti nama barsiistanii jechuudha. Saniifuu kanaatu adda godhaa jechuudha Iqraa Online. Saniifuu galatooma. Okay, eega kana jennee booda fakkeenyaaf meeshaalee fakkeenyaaf egaa namni kun teknooloojiin eega babal'ate booda meeshaalee mooderniis haa ta'u akkasumatti illee kompiitaraa jira waan kana meeshaa hangam takka qabdanii yookaan nama keessummeessuudhaaf meeshaan keessan gayaadha. Okay, galatoomadha. Warreen Iqraa Online filannoo gootan warreen ammoo biraan dhaabbadheettanii rabbiif jecha kakaatan lakkoofsa bilbilaa kanaa fi akkaawuntii asitti argamtu kanaan Iqraa Online deeggaruu hin dagatinaa. Iqraa Online qaraasisuu fi akkasumatti illee akka namni qaree nama qaraasisuudhaaf imaammata isaa fixatee jira. Saniifuu Iqraa Online deeggaruun akiraa keessan tolfachuudha. Saniifuu ejjennoon isaa beekumsa babal'isuudha. Filannoo keessan Iqraa Online godhaa. Iqraa Online deeggaruun akka nama manee fi deeggareeti. Iqraa Online filannoo keessan haa ta'u. Galatooma horaa bulaa deemna. Ayyee dhiifama guddaadha. Xiqqoo namaa dawwalee jalaa kaasna. Okay. Assalaamu alaikum. Akkam jirtan nagayaa? Yaa xiqqoo sagantaa namaatu ziyaaraa nu bira dhufee jira. Daqiiqaa muraasa naaf hattu ati tafsiira barachaa jiru sanimi? Ayyee galatoome daqiiqaa muraasa booda sii dawwala yookaan ustaazni biroo xiqqoo sagantaa intarviiyuu tokkorra jira.
Ayya assalamu alaikum. Galatoma dhiifama. Rakkoon qabu maamila kabajuun bareedaadha. Akkuma gaamma isin dhuftanii argitan kana sila odurra argaatu caalaa jette Oromooni. Waan nuti keessa jirrullee ni argitanii sila rakkoo nuti qabnu sinillee dubbachuu dandeessanii rakkoo birooti miti. Rakkoo nuti qabnu rakkoo yaada akkamitti manatti uummanni keenya haalli mijjatee fi diin al-Islaam kana barata. Qur'aana baratee arkaan Islaamaa sharxii salaataa, sharxii soomanaa, sharxii ibaadaa kulliidhaa kan baratu jechuudha. Kanaaf haala mijjeessuudhaaf kanaaf rakkataa jirra malee rakkoo biroo alhamdulillah hin qabnu. Kanaaf kana mijjeessuudhaaf akkuma gartee duuba durarratti isin ibsee ture Iqraa Onlaayin yeroo nama fedhee mijjatetti barumsa kenna. Guruppiidhaan miti amma garaagarummaan guruppii keessa rakkootu jira. Teessee warafaa qabatta. Warras dura deemu kana eeggatta. Daqiiqaa yoo hagam xiqqaate sa'a ati baratturra sa'a ati warafaa eeggattu tura guddaadha jechuudha. Taranyaa jechuudha. Taranyaa eeggattu jechuudha. Taranyaa eeggattu kanaatu maali irra guddaa ta'a. Daqiiqa 30 eeggatteefa daqiiqa 15 barattee deemta. San hunda ni hambise Iqraa Onlaayin maal godhu daqiiqa ati warafaa eeggattus barumsa irratti. Tasilaa barattu sanis barumsaaf kenne furmaata itti fide jechuudha. Maashaallah. Akkuma dhuftetti karaa barnootaa seentaa. Karaa barumsaa seentaa. Ustaazotii tu jira. Ustaazotiin hunda nama hunda simatti qajeelfamaatu jira. Qajeelfama sun nama hoggaanii fi dhufee gizee galmaa'u qajeelfamni sun kennamaa fi sa'aa isaa sanirratti ustaazini qophaa'ee isa eega waan ta'eef kanaaf guruppira garaagarummaan inni qabu guddaan kana. Okay, galatoomii fakkeenyaaf amma okay gaa maashaallah babbareeddanii jirtanii keessattuu ati faan Khalid walitti fakkaattee jirta maashaallah isin hundinuu gaa inni naafina saniifuu mee fakkeenyaaf akka bareedan nama barsiisuu jirtan bareedatti jirtanii waan bareedaa uummatallee barsiisuu jirtanii wanni nu irraa irratee yookaan ammoo dadhabbinni keenya maali jettaniiti dubbattamee fakkeenyaaf dadhabbinni keessa maali mee fakkeenyaaf. Gaaffii bareedaadha. Isin kaaftan galatoomaa isin jecha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dadhabinni biroo kabiroo hin jirullee akkuma sila haasaa ture. Ammaan tana niyyaan teenya namni hundi akka bu'aa argatu waan argatu feenu kana keessatti immoo gaheen ustaazotii murteessaadha. Gaheen meeshaatillee murteessaadha jechuudha. Alhamdulillah awwalarrallee waan kanarratti ulamaa hedduu akka Sheekh Alii Jimmaatii fi kanneen kan kana fakkaatan hedduutu irrattillee Iqraa Onlaayin dubbataa ture. Alhamdulillah Iqraa Onlaayin waa hedduu of keessatti hammata. Kana keessatti immoo ustaazotii baay'ee qaba. Namoota baay'ee itti duudu jiralle. Gama Iqraa Onlaayin dhufaa jira. Akkuma sila haasaa ture akkaataan inni barumsatti kennuu fi ustaazotiin inni qabdullee murteessaadha. Ustaazotii tana gama boodatti inshaAllah kaasuu danda'a. Kanaaf amma uummata keenya kana bira akka diin al-Islaam yeroonii fi faranjiin akkanatti diin al-Islaam balleessu dhala namaa hunda balleessuudhaaf tattaafataa jirtu kana san hunda hambisuudhaaf waan kaayeffatee jiru kaayyoo isaa waan ta'eef tamkiina barbaada. Tamkiina hoggansi hin jiru amma rakkina nama barsiisuun qabnu namoota baay'ee qabna. Ustaazotii hedduutti hojii uume Iqraa Onlaayin bu'aa hunda qabaa bara. Ustaazotii hunda inni qaxaree as keessatti qacaree barsiisaa jira. Ustaazotiin dhuftee tungaa meeshaa kana jechuudha. Kun jiraatuu qaba. Kun hundi jiraachuu qaba. Kun hundi jiraachuu qaba jechuudha. Websaayitii Iqraa Onlaayin irratti nama baay'eetu dhufa waan ta'eef amma rakkootan takka alif jaanii baa jaanii ummanni keenya nuti alif jenne bakka rakkoo meeshaa tanaan baa akka isaan nu jechisiisan abdii guddaa irraa qabna. Gama meeshaa kanaan immoo xiqqeessoo nama keessummeessuudhaaf akka waan wanniidhaaf fakkaata malee alhamdulillah rakkoon biroo hin jirtu inshaAllah. Saniifuu gaheen isin baadhachaa jirtan akka amantiin Islaamaa hin daddabne yookaan kaan ammoo diin Islaam akka hin daddabne
isin baachaa jirtan. Qaatiraas bulaa yeroo keessan kannaa. Saniifuu amma kastamarri yookaan kaan ammoo maamiliinis waan heddummaatee jiruuf jecha meeshaatu isinirraa irruudhaa jechuudha. Saniifuu uummanni Islaamaatii fi akkasumatti egaa uummanni Oromootis bal'aadha. Warri afaan kana beekan Iqraa online wanni adda godhu gaa afaan hedduun kan afaan Ingiliffaatiinis nama ni barsiisanii warri afaan Ingiliffaa beeku san qofa osoo hin taane afaan Somaaliitiinis jechuudha. Afaan Oromootiis afaan Amaaraatiinis. Saniifuu egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya xuuxxoon 50 nama tokkoof baadha. Xuuxxoon 50 immoo nama 50f akka tafaati yaani Iqraa online akkuma beekamutti yeroo dura eegaluurraa ifiif hanga mataa isaatti tattaafatee bikka ga'ee jira. Garuu har'aan tana fuula keessan dhufee jira. Akka isin nu saalfachiifnes abdiin qaba. Keessattuu daawwattoonni kiyya. Waan irraa gaafadhee hin dhabu. Maaliif har'a fuula keessan dhufanii jiran meeshaan isin isaan kana gargaartanis ilmaanuma keessanii isin itti barsiisa akkasumatti illee diin islaam itti babal'isa saniifuu akkumaan dura jetti nama keessa nama tokkorraa gizee bu'uun ulfaata saniifuu gamtaan taatanii akka Iqraa online gargaartan kabajaan isin gaafanna saniifuu wanni isin gargaaruu jirtan kun waan rabbiiti akkasumatti illee waan aakhiraati saniifuu akka bira dhaabbattan kabajaan isin gaafanna isinis jabaadhaa wanta ummata islaamaa akka nu wallistan kabajaan isin gaafanna yaada dabalataa yoo kan qabaattu taate fakkeenyaaf maqaa kee duraan dursee ibsiti akkasitti yaada dabalataa waa'ee Iqraa online kanarraa akka nu ibsitu kabajaan isin gaafanna isin jenna saniifuu maashaallah keessattuu islaamummaan ni bareeddi gizeen akkana fuula keessan dura taa'ee akkatti intarviisin godhu takka gammadeen beekon waa'ee duratti fakkeenyaaf niin dalagaa waa'ee amantii kanarratti gizee daleeddu hedduu si gammachiisa maali jennaan amantiin arraa si fayyaddi boruu si fayyaddi jechuudha. Saniifuu waan eegareeti wanni eegaree bareedagaa amantii jechuun akka nama ilmoo fi kunuunfatuuti saniifuu akka amantii keenya kunuunfannullee maashaallah anilleen akka online na barsiistan kamalumaan isin gaafadha saniifuu yaada dabalataa yoo nufi akkasii duraan dursa maqaa keetii fi akkasumatti illee Iqraan maal fakkaata eegee Iqraa dhuftee hoo akkamitti nama simattanii keessattuu kastamara jechuun mootii yookaan kan ammoo customer the king afaan Ingiliffaatiin akka jechuudha afaan Ingiliffaa customerri mootiidha customerri saniifuu akkamitti simattanii saniifuu yaada dabalataa akka nu ibsitu maqaa kee duraan dursee ustaaz inshallah bismillah sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدينا الكرام ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حواسني خينا أما دخل بودا إيجانا جاء في رحمة نبي محمد الرب وفني بودا إيجا دعوتو تقيني خبجرمو في جالتمو حواس مسلمة خل الدنيا تنرجراتن هندا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيتشا ويلكم هوتا غرا اقرا اونلاين اقرا القران الكريم يجيو خنتي اكلفتن سنا في الرجرة فليتفضل ما شاء الله مانو مكان خيا استاذ عبدي وخان استاذ عبد اللطيف احمد جامع اقرا اونلاين الرتي سيعرب برو في برسوس الرتي جيسا جرايچو دين اسلامي راق ود فدچا جرايچو كستي دين كان خيستي مالف برسي تكتي بينورا حواس كان مسلمه برسيسا جرايچو مالف بلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا بلغوا عني ولو كان آية جيتشتك اللي وصوته نرى جيسا لا تكتي رجيساني وانجي في دكان جاهل ما خيسا ولا لما خيسا واسخ ينباسو داف ان شاء الله تكتي بينورا حواسخ ين مسلمه وانسان بين برسيسو داف اكتي غلو يقرا خنرتي
asirratti hojjechaa asirratti bakka dhiyaannee nuti hawaasa keenya barsiisuudhaaf qophooynee jirra jechuudha. Maashaallah. Keessattuu fakkeenyaaf namni biyya faranjii jiru kun biyya keenyatti quraana gaafa barannu ustaazonni ni tumaa turani qabbana faa keessa kaaneeti deemnee baranna akkasumatti illee yoon fi dongora daleene nus ni tuman yoo baasuu dadhabnes nu ni tuman isinoo ijoollee biyya faranjii kana gaa namni loluun illee waan jiru gaafa ijoollee barsiiftan ijoollee tanaanoo yoon fi dongoran ni loltanii immoo moo akkamitti walii galtamne biyya faranjitti gaa ijoollee loluu hin jiru yoo osoo quraana qara'u jiru isin asii loltanii innichirraa keezii isin banuu danda'a isin inni namtan garuu warrumaatu hidhama mee akkamitti gaafii bareedduudha. Maal seete amma tokkoffaa wanni nuti ilaaluu qabnu diinii jechuudha. Diin kuni lakkuma babal'ataa deemu lakkuma namni barataa deemuuni iqra wanni jaamu ta'allim qabla alqawl wal amal namni baradhu waan takka dura waan jettuu fi waan hojjetu duratti baradhu dura namni baratee waan jedhuu fi waan dalaguu fi hara deemuu beeka. ejjennoo qaba jechuudha. Ejjennoo qaba. Ejjennoo jabduu bareedduu qaba jechuudha. Saniifuu amma jaarraa kana keessatti namni gorsumaa fi qalmaa fi diimaa fi diimarra ture jecha suuraa irratti hundoyne jechuudha. Bifuma gorsaatiin bifuma gorsaatiin akkasitti dabarsaa ijoollee jechuudha. Maaliif amma kallattiinis walirraa fagoodha. Yeroonis toltee jirti. Yeroon toltee jirti. Akkasumas teekinooloojii danas diinis amma gurguddisaa jira. Diinis teekinooloojii wajji wal simataa jira. Diin keenyas inshaallah teekinooloojii fi hawaasa keenyas wal qunnamsiisuudhaaf diinii wajji wal qunnamsiisuudhaaf akka aalama kana guutuu akka mandara tokkoo goonee jechuudha. Wal bira dhufnee qaamumaan adda fagoo jirra malee yaadaa waa hundaanuu wal bira jirra jechuudha. Waa hundirra ulee daran yaadaatu nama tumaasi, nama garafaasi, nama fayyadasi, nama haasasi, nama kuffisaasi, nama haasaasi. Yaadni kun beekumsi kun beekumsa barachuudhaafu dura isteeppii duraatii jira. Takkarraa eegalanii barata. Osuma deemanii namni kun cimaa deema. Ifmaafu sirriisaa deema jechuudha. Khuluqul husn gartee husnul khuluq amala gaarii kana nama barsiisaa jechuudha. Namni amala gaarii qabu tokko uleen hin tumamu. So diin keenya kuni amala bareedaa waan nama barsiisaa deemuuf barnoonni nuti kennu kun amala bareedaa irratti waan xiyyeeffatuuf ulee hin gahu ulee sanuun gahu jechuudha. Namni fahamee jaalalaa fi kabajaadhaan itti deemaa jechuudha. Saniif ijoollee biyya faranjii jiru ulee osoo hin taane jechoota gaggaarii fi taphachiisaati qaree qiraa simattanii jechuudha. Yes, akka barsiisaa tokkotti anamma akka barsiisaa tokkotti ustaaza tokkotti tattabachiisaa hofalchiisaa akkasittis gammachiisaa jannataanis gammachiisaa azaabaa jira jannataa jira kanaafuu hokkufachiisaa haala gaariidhaan haalaaf amala gaariidhaan simannaa jechuudha. Malee uleen siman isaanuu isinirraa fagoodha. Ulee fi jechoota babbadoo gartee gannama qabaniin siman jechuudha. Fuula gaarii fi jecha gaariin simattanii. Fuula gaarii fi jecha gaarii simanna. Saniifuu maaliif ilmi namaa kun waan bareedduudha fedha faaruu fedha rabbiin faaruu fedha. Subhaanahu wa ta'ala rabbiin keenya faaruu fedha akkasumatti ilmi namaatillee faaruudhaan faaruu tana fedha jechuudha waan gaarii ta'e jecha gaarii fedha jechuudha akkasumas sadaqaadha jecha gaariin sadaqaadha diin keessatti soo diin islaam keessatti roga jirruun jechuudha namuu maaliif kaayyoon teenya diin islaam kana beekumsa kana dagaagsuu waan taateef beekumsa kana babal'isuu waan taateef so kanaafuu gahee keenya baachuudhaaf gartee duniyaa akhiraa akka ittiin milkooynu akka jiruu biyya lamaanitti ittiin milkooynuuf diin islaam kana qulqullinaan gaggeessaa jirra jechuudha. Galatoomis hin jennaa horii bulu deebanii saniifuu keessattuu namni gurguddaan faan fakkeenyaaf namni akka xiyyaa kun yoo nufi quraana hin beekne qaanfachuu fa'aa mala maaliif isaa guddaa kana akkamittiin takkarraa eegalaa jira. Saniifuu warra akkasi qaanfatee manatti hafamu foo dhaamsa isin dhaamtan maali
isa sana immoo inni waan beeku jettaniiti itti qofaltammoo moohota ati rakkoon qabuutu nuti isin barsiisaa jettaniin. Gaaffii bareedduu kaaftee maaliif diin duraanuu beekumsi diin kun firiidamii qabaa bilisummaa guutuun diin islaam guutuu keessa jirti. Akkasumatti diin islaam guutuu keessa jiraachuun itti ragaa ittiin qabnu amma teekinooloojiin guddachaa jirti. Akka duraanis namni qaanfachuu fi akkasitti dhufee namaa wal bira taa'ee akkasii waan fi namaa walitti makamee kaan qaanfachuu fi yoon harfi doongoree tanaan na koflaa saniin na koflaa isaan na koflaa niin qaanfadha. Ammoo yookaan waan niidhaa jechuu san bira kutee jechuudha. Teekinooloojii kana fayyadamnee meeshaalee ammayyaa tanaan gartee namu miidiyaa dhuunfaa mataasaa banatee jechuudha. Miidiyaa dhuunfaa isaa mataa banatee koonfidensii firii yeroo hojiirraa firii qabutti yaadaan firii ta'ee jechuudha. Bikka barbaade taa'ee makiinaa isaa keessa taa'ee mana isaa keessa taa'ee kompiitera isaa banatee qaaluu godhee isaa eeggatee jechuudha. Nu argachuu danda'a yeroo dubbee. Saniifuu yoon fi barattoonni ittiin koflinees isin ittiin kofaltanii jechuudha. Nuti namni itti koflu waan itti koflu nuti immoo akka barsiisaa tokkotti wallaala dhaamsuudha waan taateef makaayyoon teenya wallaala jaamsuudha waan taateef ittiin kofallu jechuudha. Jajjabeessaa abshir takka jaaniitu aliif jaanii baa jaanii jajjabaadhu abshir barataniitu wanni guyyaa keessaa wanni jaamu takka hin jirtu abshir nutillee takkuma jenneetuma aliif jenneetuma baa jenne suutuma bartaati abshir barumsi umriin hin daangeessu qaaniis hin qabu abshir jajjabaadhu jajjabeessaa akkasii suuta kabajaadhaan jaalalaan fuula gaariin amala gaariidhaan simannee akka baratu qooda fudhachuu jirtan jechuudha. Saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa warra akka kiyyaa fakkeenyaaf eega guddattan booda tarii ustaadatti qoflaa yookaan kaan ammoo aliif irraa gizeen eegalee yeroon eegalee na qoflanii jettanii iqraa irraa nafina. Saniifuu namni si qoflan jiru ammaas guruppii keessatti hin barattu kophaa diriitti iskaayipiidhaan si barsiisanii hanga daqiiqaa 40 irraa ilaa daqiiqaa 50tti si barsiisanii aliif irraa eegalte ilaa quraana 30 illee ni buusta. Warreen ammoo haraara dhaabdanii akka carraatti bakka hojii jirtan keessattuu warreen biyya arabaa mana keessan teessanii barachuu dandeessanii filannoon keessan iqraa onlaayinii haa ta'uun isin jaa. Saniifuu meeshaa sittiin ichi deebi'a. Iqraa jechuun jecha guddaadha. Saniifuu nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu akkasumatti illee ashaabota isaati wajjin nusilleen ollaa nabii Muhammad rabbi nu haa gadhu jannatul firdaus rabbi nu haa qananiisu nama akkanatti ijoollee teenya barsiisee qooda irraa fudhatu rabbi nu haa gadhu. Isinilleen galatoomaa maaliif jennaan dantaa ammaa caalaa kaburuutu caalaa maaliif jennaan hanga beete yoonii fi wanta akka namaaf qoodde bareedaadha. Saniifuu jechi iqraa jechuun waan guddaa ta'eef jecha akka mataa kiyyaatti ayyaata kana yoon fi naaf qaraate na gammachiisi jeetii yaada. Keessattuu gizeen quraana qara'u sammuun tiyya na tasgabbuuti hedduun itti jaaladha. Saniifuu akkasii jira. Maashaallah galatoomaa isiniin jechaadha. Jazaa rabbi isin haa kafalu dhugaadha. Iqraa jecha hiikni isaa baay'ee guddaati. Akkasuma hojiidhaan mirkaneessuuf illee tattaaffii cimtutti jirallee. Iqraa onlaayinii akkuma beekamu aappii mataa isaa tolfataa jira ammaan tana jechuudha. Amma iskaappii irraan qaraasuu jira amma. Ammoo aappii iqraa onlaayinii jiru parsantaa 95 irra jira. Sigalee. Zoom irra qacaalu, iimoo qacaalu, waatsaappii qacaalu. Iqraa onlaayinii inshaallah gama fuulduratti amma tiifiin biyyoota arabaa kun hundi qaama tiifii biroollee qaban tiifii quraanaa jaanii qaban ijoollee isaanii itti ol naqaniitu tiifii san itti bananii fayyadamte jechuudha. Waan akkasiisan hawaasa keenya kan Oromootiif kan uummata keenya kan uummata musliimaa tiifii akkasuma uummata keenya kan musliimaa kan Oromoo fa'a haalan furmaata guddaa tahaa fi abdii ijoo irraa qaban akka mataa kiyyatti jechuudha. Iqraa onlaayinii irra aappii mataa isaa tolfatee yeroo muraasa keessatti eebba bareedduudhaan gad dhufu jira jechuudha. Iqraa onlaayinii. Kanaaf egaa jechi isaa hojiidhaan hiikamaa jira. Akkasuma ustaazotii sagalee qabdu
akkasuma makhaarija qabdu tajwiida qurraa torban jechuudha akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaanitti quraanni kun akka torbatti narra buufamee jira maaliif yeroo san keessatti biyya arabaa tana keessatti lugaa torbaatu jira fakkeenyaaf amma lugaan harargeen itti dubbattuu fi wallaggaa wayii takka tokko biti. akkasuma biyyoota arabaa keessatti santu ture waan ta'eef rabbiin akka san hunda irratti natti buuse akka san hundatti sahabaa barsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam iqraa'ulaan keessatti illee ustaazoti kanaatu jira Maashaallah hayyee. makhaarija bifa bareedaadhaan kan barsiiftu Kalaqoota hedduu danda'utu jira jechuudha. eewwa Saniifuu aangoo waliin saamanii karaa kalaqoota hedduu qabu sani nu dabarsita jechuudha. Saniifuu maashaallah. Kanaafuu inni amma walii kunuunis bareedaa bara. Naam. Saniifuu galatoomi hin jaa. gama ustaaza keenyaa kabajamaa jaalatamaa maqaa isaa numti haasaneema Abshira abshira Allah iddina. kanaaf waan hin jee kana egaa egaa jechuun dhugaa wayyaame miidiyaa kanarratti dhugaa ta'uu fi kijiba ta'uu qaraatii isaatiin irraa kan agarru ta'a isaa wajjin turtii godhaa isin Egaa aangoo siif dabarsanii jiranii waan qaraa irratti atis aangoo kana cimtee akkaataa ati hammaan tana siif quudhanii haa amma fakkeenyaaf bara namni hadiisa himu bara namarraa bareedu jira mire amma fakkeenyaaf Dr. Zakir Naayik yoo nuti kan birattu taate mootii hadiisaati kun kaan ammoo nama amansiisuu irratti ati ammoo mootii qaraatii si hananii jiran rabbumaan mootiidha akkasuma akkasii saniifuu akka jabaattee akka keetii kanatti ijoollee karaa iqraa online dhuftu akka keetii kan akka gootu abdiin qaba inshaallah rabbii gaditti saniifuu baamee aangoo kee kana akka nu barsiistu siin jaa maqaa keetii jechuun waan himte galatoomame. Bismillah. Aangoo gaa inshaallah inatti qaanfadha. Aangoo guddoo tana dabarsuu qastanii hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Akkasuma gaa maqaa Yaasiin Oorootiin hedduu takka isin galatoomfanna. Gama iqraa online akkuma reefum tana manaa jarri keenya jeetti dhuftanii asin nu daawwachuu qastaniif hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Anis asumaan gaa maqaan kiyyaa Ustaaz Anas Aadamin jaama. Maashaallah. Asumaan gaa gama iqraa online Qur'aana inshaallah aangoo akkuma isin naa kennitanitti xiqqoo isin dhageessisuun barbaada. Maashaallah. Inshaallah akkasumaan turtii gaariidhaan isiniin jaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Maashaallah maashaallah waa keessa dheereete maal jennaan fakkeenyaaf amantiin tun amantii gaariidha maaliif namni amantii islaamaa qabu keessattuu waan dhabe hin qabu maaliif amantiin islaamaa aqlaaqatti nama ajajji fakkeenyaaf karaa gaariitti nama oofti jechuudha maaliif namni tokko yommuu jireenya isaa jiraatu
waan gaarii irratti yoo nuti kan jiraatu taate bareedaadha. Keessattuu amantiin Islaamaa waan Rabbiin dhorke hedduurraa nama dhorkite jechuudha. Rabbiin kun fakkeenya nuuf ta'e malee nuti akka feene ta'uu inni hajaarraan qabu jechuudha. Saniifuu maaliif waan sin barbaachifne waan itti booda ishee nuti garte saniifuu kanarraa nama dhorkite keessattuu amma fakkeenyaaf akka faranjiitti amma dimokiraasii jedhanii ijoollee teefaa mana barnootaa gisee geessan waan hin taane akka banenuut gaafa itti erguga maleekaalleen bira dhuftee jaartiin isaallee nama bareedaa bira dhufee hottu ati har'aan tarmaadha jettee ibidda bobeessitee fi waan hin taane irratti hojjechuu fudhan jechuudha maleekaa irratti. Saniifuu nabiyyoota kan hunda yoonii kan fudhatu taate waanuma gaarii irratti jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf Ameerikaa wanni yaadatti ta'e Raashiyaa fi Chaayinaa sun ta'e warreen haadhaa fi abbaan adda ba'anii yookaan kan nama singil maamisee jennu kana ijoolleen isaanii waan hin taane mana barnootaa keessatti baratan waan akka gahee kana fa'aa banni hayyotu yennaa nuti warra akka maqnuutu isa jaariin kana mana barnootaa keessatti barsiisan jechuudha. Isaan kan amma firiidamii ijaan malee garuu Ameerikatti yaaddoo ta'u jira jechuudha. Maaliif jennaan uummanni kun Israa'eessa sammuun isaanii waan hin taane keessa seenanii saniifuu waan hin taane kana keessa gisee seenan booda ni yaaddooni warri qawweedhaan nama fitu jiru warra kana jechuudha. Garuu amantiin Islaamaa waan kanarraa si tiisite. Si galee hattaa nabiyyiittillee gaafa san nabiyyiittillee irrattillee keessummaa nabiyyii bira dhuftallee waan hin taane irratti yaadu dhufe turan jechuudha. Wanni kun har'a osoo hin taane gaafa bani luutsanis waan jiruuf jecha humnuuf haarayaa biti garuu rabbiin fakkeenya nuu kanne jechuudha. Saniifuu jechi amma iqraayoo kun waan guddaadha. Saniifuu galatoomii keessattuu warree Ameerikaa keessa jirtan yoo nuuf ijoollee keessan barsiifattan maaliif waan gaarii irratti waan nama ajajjuuf jecha amantiin Islaamaa nama iyyuu warri amantii kiristaanaa qabdulleen yoonii fi laaltee bareedaadha. Maaliif rabbiin laali jee malee ichi boodana laaliite amanii jee yookaan kaan ammoo baradhoo amanii akkasuma gosooti iqraa jechuun qara'ee yookaan kaan ammoo baradhoo jechuudha waan biraatee biti saniifuu sagalee bareedduu kana rabbis yaadisu mee mudannoo tokkan si gaafadha. Maaliif darasaan kun waa hedduu mudata keessattuu hawaasa Oromootiif wanni dhaamuuf fedhu tana gamanaan namni ilmii barachuudhaaf biyya deema irra hedduu hawaasa Oromoo kana keessa wanni nuti arginu nyaata darasaaf kannan fi nyaata isaan nyaatan takkaabite jechuudha. Maaliif namni kun ilmii rabbii barachuu deema hedduu darasaan tun rakkatti hatta ilaa saabuna dhabuutti jira saabuna tokko nama 15 dhiqachuuf faayitu jira. Saniifuu gamanaan gaawwaniin dhaabu majlisa Islaamaatiin markaza jaaree inshallah taala nuti sababallaadha qarshii teenyaan markaza ijaarree markaza san keessatti saabunuunis akka jiraatu nyaanninis akka jiraatu godhuu numa danda'anii jechuudha. Inshallah nullee qabeenya rabbiitti haa kennu kaayoon keenya isuma kana saniifuu gaafa darasaa deemtee barattu san waan si mudate takka jecha rabbii yookaan kaan ammoo quraan jechuun kalaam Allah saniifuu jecha rabbii waan barachuuf deemtu jecha gaafa barattu kana waan si mudate yookaan kaan ammoo qaariyaa yoo nama bira teessus akkasumatti illee gaafa darasaa deemtus roobni faan si roobuu mala qabbanti faan si wanta ta'uu si miidhuu marti waan si mudate akka yoo nufi nuumte dasana ijaa. Danaa haasamalee jettan kan haasne noollu akkasuma namni waa baratu takka barnootuma fedhee ta'e mudannaa kan qabne hin jiru. Akkasuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo dura amantaan tun irratti ergamtu hanga gartee gaa fiiganii manatti galanii jechuudha. Khadijaadhaan carqiidhaan nama marii nadhossii jaalin akka waan carqii tana irratti guuranii carqii jala dhokotuun isaan baasu akkatti ilaalanii jechuudha. Saniifuu gartee maaliif jennaan lubbuu tiyyitana sodaadhete hin jiraa jenni mudannaa hagaa agas goota akkatti deeman jechuudha. Saniifuu gartee gaa akkuma san ulamaa'onni warreettan as dura dabranis hundi isaaniitu mudannaa adda addaa hattaa waan nyaatan dhabanii hanga firii baala mukaa nyaatan takkatti hanga sirra deemaa turan. Sahaba rasuulatis akkasuma jechuudha. Gaafa timira takkaan halkan guyyaa meeqa ta'an qaban jechuudha. Akkuma san gaa anis mudannaan tiyyatuun hagas takkallee ga'uu baattu xiqqoo irraa numa kaasa maaliif jennaan gaa mudannaan an qabu takka tanii yaadadhu jechuudha. Mudannaan heddumaa sanirraa takkuma dubbatu barbaada. Gaafan quraanaa kanaan baraajee asii deemu jechuudha. Biyya teenya sanirraa ka'ee
yeroon Oromoo keessa deemee ture yeroon biyya Sheekh Hassan bira dhaqu lafti hundinatti haaraa taate nama sin beeku darasaanis waliin beeku kophaa ta'e jechuudha. Yeroo kana mana keessa galu keessatti nama 3 moo 4 taane. Kana ammoo kan nu dhufu biddeena 2 jechuudha. Biddeena 2 kana nama 4 nyaanna. Nuti hundinuu nama gurguddaa kana ijoollee miti yeroo sadis gaa'ee zaman waadhiyoo kana jechuu barbaadeeti. Wanni kun waan nyaanni nutti hin fakkaatu. Yeroo ganama nyaanne za'aa jageenyan bakka akka nama uumaa hin tuqinitti yeroo marraa kaanu sanu jechuudha. Kana mudannaan na mudate xiqqoo dhukkube jechuudha. Amma irraan tanaa'anii cuggarraan qaba. Cuggarraan mukaanatti ka'ee waan sanirraa jechuudha. Kana gaa yeroo saniif namni barnoota baratu tokko wanta ka baratu wanta kana dhagame jechuudha. Maal jesaamni fiyya tokko hagalluu hinaan jennaan aboo ani galuun biyya tana. Maaliif haga gartee gaa quraana kana baru takkatti biyya tana deemuu hin qabu. Saniifuu gartee gaa obstineetuma yoo kas dabarre wayis barra yoommoo amma as dhaabnee kadeemu taate quraanni kun bakka itti deemu sanillee hin jiru nu jalaa hafa waan ta'eef obstineetuma haa barannu jennee irratti obsee taa'ee garuu inni na biraa deeme an sanirratti quraana kana kanin baru qurraa sab'aa bare amata 3 achi ture jechuudha. Sanboota namaaniif sa'aanis wal bare arraan kana bakka tana ga'ee insha Allah gaa'ee cuggarraan sun sanirraa natti ka'e jechuu barbaade. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen nu daawwachuu jirtan mana keessan teessanii akkumaan duraan jeetti maaliif jennaan obboleessi keenya waan hedduu kaase keessattuu warra ammoo faamilii ijoollee keessan ergitan yoo nufi kan qabaatan taate waa hedduu guduunfitanii raasan maal akka kannetaniif kabajaanii isin gaafadha. Maaliif jennaan an biyya Arabaa keessa waan hin tureef jecha markazaa jira biyya Arabaa keessa markaza jiru sirriitti ichi baratta nyaata dhugaatii kee waan dhiqattu waa hunda nyaanni yeroo irraa sii dhufa akkasumatti illee horiin torbaan irraa sii qalama akkasumatti illee biyya kana keessatti yoo nufi akkas ta'e na gammachiisa. Warri ammoo ijoollee teessan haanaa qaraatu waan rabbii kana jecha rabbii kana qaraatu jettan waa akka itti guduunfitan yookaan kan ammoo isin dheeyxanii bikka isaan dhaqanii baratan sanitti dukkaana akka keessaniif akka dukkaana irraa fudhatan yoo warri waa qabu kanaan jaani warri waan qabne immoo warri ammoo qaariyaa isin bira taa'u darasaan tun yookaan kan ammoo warri waa barachuu deemu kun rabbiif jecha wanni isin gaafadhu maqaa uummata islaamaatii fi akkasumas illee maqaa amantii islaamaatiin nyaata isin godhatanii fi yookaan ammoo nyaata ijoollee teessaniif kennitan akka addan goone akkuma ija takkaan akka ijoollee teessanitti ilaaltan kabajaan isin gaafadha. Maaliif jennaan jecha rabbiitii barachuuf deemta ilmi walitti dabarti beekumsa walitti dabara beekumsa sirraa hin daala ati isa dabarsitaa jechuudha. Warri ammoo onlaayiniin barachuu jirtan obboleessa keenya akkuma jeetti barnoota barachuudhaaf beeleetiin coggaarraan natti kaatee jirra jee isin ammoo mana keessan teessanii laaptuudhaan barachuu dandeessan isin jaa iqraa onlaayin saniifuu namni ilmii kana barachuudhaaf ilaa coggaarraan dhukkubuutti ka'e dhugaa isaati nama isa qofa osoo hin taane warri amantii islaamaatii fi akkasumas illee jecha rabbii kana baratu dhugaa rabbii hundi isaanii fayyaan qabanii saniifuu akka mana keessan teessanii ijoollee teessan barsiiftan amantiin tun amantii rabbiiti beekumsi ammaasi kana keessa jira saniifuu waan amma teknooloojiin babal'atee wanta jee kana faranjiin hundinuu quraanuma kanarraa fudhatte namni yeroo duraatiif sa'a wanta godhe nama islaamaati sa'a ammaan tana lakkooftu kana garuu nuti faranjii jennee yaadna akkasumatti illee namni yeroo duraatiif akka kittibaatiin kan namtu kan godhe nama islaamaati namni yeroo duraatiif akka namni saawunaan dhiqatu kan godhe nama islaamaati waa hedduutu jira jechuudha akka namni kaartaa addunyaa kana namni lafa kaa'e nama islaamaati waggaa 6 guutuu deemee addunyaa kanarra namni lafa kaa'e nama islaamaati saniifuu waa hedduu jira jechuudha waa hedduudha kana lakkoofneen finnu saniifuu amantiin islaamaa beekumsa itti dhiyaadhaa filannoo keessan iqraa onlaayin goradhaa galatoomaa horaa bulaa deemina saniifuu insha Allahu ta'ala warreen ammoo waa qabdan ijoollee teessanitti dukkaana kaa fi bikkasa wajji dhaqa akkasumatti illee ijoollee teessan quba qabaadha warreen ammoo darasaan isin bira teessee yookaan kaan ammoo barattoonni isin bira taa'u ija takkaan laala majlisa Itoophiyaa ammoo
markaza jaaraa markaza san keessatti ummata islaamaa itti gaafadhaa yoo ni fayyadamtan saniifuu saabunaa fi waa hunda ichi qaabin jaa galatooma inshallah nutullee rabbi nutti haqannu. Egaa obboleeyyan keenya akkuma irraa dubbannee turre iqraa jechuun kun jecha akkuma reefun tanaa sheeyni keenya jaani jecha kabajamaa jira waan guddaa takka jechuudha. Akkuma ulamaa'onni islaamaa ja'anii jiranitti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam irra caalan kalaama rabbiiti jaa. Akkuma san ammas namni rabbii wajji haasa'uu barbaadan qur'aana rabbii qara'aadha jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam jechuudha. Saniifuu gartee gaa qur'aana kanarraa akka qooda fudhannu warreetan mana keessa jirtan ammas kan qur'aana baratanii jirtaniiu qur'aanni asitti dabraa jiru kan ahkaama qabu jechuudha. Saniifuu ahkaama warrummaan baratee jiru qur'aana isaa tolfatuudhaaf iqrarraa akka qooda fudhatan dhaamsa guddaa isinii qabna jechuudha. Dhaamsa kanaan dhaammatu barbaade akkasuma ammas warreetan naannoo adda addaa jirtan kan biyya Ameerikaa jirtan biyya adda addaa addunyaa kanarra jirtan asirratti akka dhiyaatanii qooda guddaa irraa fudhatan akkuma reefun tana dhaamanitti irra deebinee isin dhaamu barbaanna. Maaliif jennaan warreetan qur'aana duraan baratanii jirtanii qur'aana keessan irra deebitanii haaromfatu qabdan jechuudha. Maaliif rubba qaari'in lil qur'aan wal qur'aanu yal'anuhu jedha. Hedduu jira jedhan kanuma qur'aana rabbiitiin qaraajee qur'aana qara'u jiru jechuudha. Laakiin ammoo kanuma qur'aanni kunu isa deebi'ee abaaru. Akkana jechuu jira. Maaliif jennaan qur'aanni isaa sun haa qara'u malee inni qur'aana sirriidhaa saniin qaraane jechuudha. Qur'aanni akkaataa irratti bu'ee qaba lugaa araba irratti bu'e. Sigalee lugaa qur'aanni irratti bu'ee lugaa arabaati jechuudha. Nuti Oromoo yoo ni holqaanii amma akkaataa arabaa sanirra qaraane yoo kajennu taate yoo araba keenya leenjisne malee irratti qara'uu hin dandeenye jechuudha. Saniifuu iqraa online araba irra leenjisuu jira. Qur'aana akkaataa itti qara'an qur'aana loosaa duraanii sanirraa sirreeffatanii akkaataa rasuulli sallallahu alaihi wasallam irratti rasuula irratti bu'essan irratti qaraasisuu jira waan ta'eef irraa akka qooda fudhatan warreetan qur'aana beeytanis asumaan isin beeksisuu barbaana. Ammas deebi'ee qur'aana lugaa hundaanuu jechuudha. Ticha tokkotu akkam jebeetanii takkitii tanaa haasateen inni jaa man lam yujawwidil qur'aana aasimuu jaan ibnu jazarii jaaniini namni qur'aana tajwiidan hin qara'in dilaayadha. Maaliif dilaaya namtichi kun qur'aana qara'e gaa akkamitti dilaahee jennaan li'annahu ilaahu bihi unsilaa qur'aana kana rabbiin kan buusen ahkaaman buuse jechuudha. Yoo ahkaama san irratti hin baratin dilaala jama namtichi kun. Maaliif akkaataa rabbiin itti barbaade san irratti hin jenne waan ta'eef jechuudha. Saniifuu iqraa online haala kana hunda nama barsiisa kan kitaaba tajwiidaa baratu barbaadan kan qurraa'a baratu barbaadan asitti argamna iqraa online irratti akka dhiyaatan biyya adda addaatis mana keessan keessa teessanii faamilii takkaan baratu barbaadanis akkaataa feetan irratti juzaa barbaadan irratti isin jenna asumaan dhaamsa kiyya kanumaa galatoomaadhaan isin jedha. Beekumsa babal'isuudhaaf haaneeti jirra. Beekumsi ifaa jiruuti. Saniifuu filannoon keessan iqraa online haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.